barbaanna muna warri afaan beekuuf warri afaan hin beekne meeqaa an afaan hin beekuu fi deemu Kuwait deemuu barbaada gatiin isaa akkamii warroonni jettan jechuudha. Kuwait banamee jira amma fizaa minaamis ergamuu jira jechuudha. Karaan banamee jira warri afaan hin beekne warri afaan beekanii inni dabalataa immoo hojiin yeroo achi seentan hojiin sun akkamii jechuun jiraa miti tokko nyaataan deemaa tokko qulqullinaan deemaa tokko mootuyyuu mooyaa garagaraatti jira jechuudha. Kanaaf jechuudha warri dhiirallee warri dubartillee hojii mataa isaa danda'een deema biyya tokko gaafa deemtu ati viidiyoo kennu hojjeta akkuma gaafa Saudi ergitu gaafa Dubai ergitu viidiyoo waraabbatanii ergatanii warroonni afaan hin beekne immoo wanta isaanii san torgomanii fi ergan jechuudha. Inni guddaan haala fi amalaa fi mallaqa odoo taane wanti isin barbaachisu warroonni deemsuuf afaan beektus afaan beekuu baattus biyyoota arabaa ta'ettus taa'uu baattus inni guddaan hojii keetii fi amala yookiin mala ittiin bultu tooftaa karoora itti baafattu qabaachuu qabdanii ashama harka fuuna jirtu akkam naga keessanii fi keessanii chaanillee alhamdulillah galata rabbii naga jiraa har'a ga'ii jiraa galata rabbiin galanni hagawu akkuma beekamu gaafii isin nagaafatan irratti viidiyoo biraatu jidduun gadhiifame isiniin deebisne irra guddinni keessanii gara deemsa Kuwait irratti warroonni gaafatan warri afaan hin beekne fi warri afaan beekan mallayni hagami kafaltiin isaanii hammami warri afaan beekuuf warri afaan hin beekne bakkuma kamittuu biyyootuma kamittuu garaagarummaa qaban garuu 200 qofaan fakkeenyaaf gara riyaala yoo fudhanne gara diinaaraa yoo fudhanne immoo yookiin qarshii 30 wal caaluu danda'a diidama wal caaluu danda'a hammanuma jechuu akkanaan ilaalutti garuu gaafa dhibbi isiniif kafalamu warroota afaan hin beekneef baay'ee bareeda jedhee yaada. Gaafa dhibbi isiniif kafalamu gaafa 90 isiniif kafalamu inni kaffiyyaa irratti gaafa isin himu sirriidha waliin gitu. Warroonni afaan hin beekne qarshii 100 diinaara jechuudha. Warroonni afaan beekanii warri afaan beekne yookiin 90 ta'uu danda'a hin beekamu dhibba garuu walii galteen na fakkaata. Warroonni afaan hin beekne warroonni afaan beekan 100 fi 10 jedhama. Asirratti maal isin jechuu barbaada murteessa mallaqa achi kifiyyaa arabni gaafa nama jaallatti gaafa hojii kee gaafa daa'imman isaanii gaafa qulqullina hojii irratti akkamitti isinitti fakkaata biyyoota arabaa kana yoo hojjettan inni guddaan deebii namatti deebisuu dhabuudha. Arabni takka gaafsitu afaanonni kun xayyib jedha bakka afaanuma isaanii sanitti ishi jechuun waan hin dandeenye soo ta'e wanti isin barachuu qabdan ishi arabaaf santu galata ishi hojjet hamma humna keetiin hojjeta yookaan hin dhiifta ishi kanaan mootuyyuu bakka guddaa isaaniif akka qabdu ati bakka isaan akkasitti fudhatan bakka haay ama fakkeenyaaf hin jirta namni tokko ama dalagii jedhaniin jechuudha. Gaafa dalagii jettuun kati fuula guurti uf daddarbaa deemti hin barbaachisu araba biratti sun ijjannaan isaan biraa tarkaanfattee ijjattuun akka duraanii caala jechuun gaafsi waamti arabni amma si waamti kootu siin jetti bakka kana godhii siin jetti eshi san dhiiftee fuula kee guurtee aaraa uf daddarbaa ati waan uf daddarbituuf hin jirtu ka jirtu mana namaa kabaateef dalagoo kee kabaateef kaayoo kee borootiif ibsee galee kaayoo kee borootiif kanaaf waa hundumaa ofirratti gaafa fudhatte isaan hojjettee waan san xumurtaa odoon taane jecha adeetti sun isaaniif galata isinii galee kana fudhattee deemuu qabda. Amma irra guddinni ijoollee warra keessattuu bara ijoolleen afaan hin beekne hin fudhatu dhugaa gorsa sirriitti fudhatu garuu mootii warroonni bakka injiraa miti dhalaan takka of darbitee harkaata gootee injiraa miti akkasin ta'u. Inni lamaffaan gaaf yuutuubii banattu miti gaaf tiktookii banattu gaaf feesbuuka banattu iimeelii kee bilbila isaan si baasanii san otoo si bitan san otoo bilbila biyyaatiin baafte banatte fakkeenyaaf gaaf isaan bilbila hin bitattu yookiin as bakka keessattuu tiktookii gaafa banattu lakkoofsa biyya arabaatiin hin banatin iimeelii bilbila keetii jijjiirrachuu hin dandeetta. Iimeelii kee bilbila keetii irra jiru yoo jarri fakkeenya bilbila tokko si bante bilbila kee iimeelii lakkoofsa biyya kanaatiin bani yookiin mootuyyuu hin danda'ama lakkoofsa ichiitti iimeelii maan banachuu lakkoofsa malee banachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf kagama tiktookitiin lakkoofsa keessan san baay'ee ulfaataadha.
gaafati wantoota garaagaraa gadi dhiiftu gaafati suuraa kee gadi dhiiftu gaaf mana keessatti sirbaa gadi dhiiftu gaaf wantootuma ta'e tokko poosti gootu isaan dhaqee irra gala kanammoo ani akka gorsaan isin gorsutti wantoota lakkoofsa arabaa san bilbila haaraa isinii bitanii yoo isin achitti fayyadamta boya achitti addumatti ani akka mataa kiyyaatti jechuudha badaadha tiktookii keessi hordofte isin jechuudha in barbaachisu isin jechuu barbaadetti lakkoofsa achiitiin wantoota banattu hunduma asii achi baatee yuutuubittis dhufuu dandeettan beekamu namootuma asii achi baay'eetu yuutuubitti dhufaa miti lakkoofsa san jijjiirattee ofii lakkoofsa biyyaati yoo banatti baay'ee bareedaadha akka caafii sin qabanne akka galgala ganama sin hordofne ati sa'aatii keetii hojii keetii tarii tiktookii ilaaltaa tarii yuutuub feesbuuk ilaaluu dandeetta guutumaan guututti wantoonni isin gootan arabdoonni beekuu hin qabdu bakkee garaagaraa keessa kaameraatu jira jechuudha bakka hundaayyuu fakkeenyaaf wanta shaaworii keessas galchuu danda'a garuu araba biratti shaaworii wanna keessa wanti tokko kasharri godhantu jira uf eegganno yookiin immoo tuyyuu wantoonni kaamana san keessa kaameraan hin jiraaf hin jiru kabee aappiin tokko hin jira jechuudha yeroo hunda ijoolleen irratti hojjetan aappii isa yoo gadi buufatte kaameraan akka mana san keessa jiru hin beekta ijoollee keenya garuu haarayaaf immoo baay'ee oliin ka'aadha baay'ee itti ulfaata beekuu hin danda'an akkas isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyyaa warri haaraallee warri afaan hin beeynellee kana waa'ee Kuwait irratti amma namoonni akka malee itti girr jechaa jiru awwala kanatti fiiguu miti awwala kanatti tasgabbaa'anii wanta jiru hunda addaan baafatanii ejensii dhaabbataa bira dhaqanii yeroo oofuu heddan dallaalan hin deemina dallaalli akkatti isinirraa qoncisa yoo deemuu hedde ati odeeffannoo namaa odoon taane katitaa ejensii dhayita ejensii irraan deemta jechuudha ejensii irraan malee Kuwait amma namichi tokko maal jedhe fakkaata 60 jedhanii jedhe dhagaa dallaala miti abbaa intalaati bar Kuwait illee banamte intala biyyaadhaa teettee dhufte asirti mucattiin arabdoota wallalteeti isiin galtee gaafa kaanii warri mucattiisanii anuumra taanii haasaan dhugaan isin jaa inni abbaan dhimmaa suni maal jedhaani abichi dhimmaa 60 jedhaan hubattaniire 100 eenyu jedhaan dallaala jedha beekan ubra taanii haasanii garuu waanii qabee kan ka itti haasa'u sun ka itti namni abbaan dhimmaa itti haasa'u dallaalli immoo 100 jedhaan abichi dhimmicha immoo 100 jedhaani 60 jedhaan akkatti nama nyaata hoo 60 kuma meeqa nyaata jidduutti 40 nyaata as deebi'ee amma wanti hunduu onlaayinii galee jira jechuudha fakkeenyaaf maabaraayyuu yoo bitatu barbaade onlaayinii nama ka duraanii sanii miti bittaan onlaayiniitti deebi'afamee jira inni lammata baasaboortii gaafa fudhatame naamina kanatti ishaaraan dursa jechuudha duraan immootuyyuu ishaaratu dursa amma immootuyyuu hanga ishaaraa gootutti baasaboortii dhayitee fudhattu wantoonni hunduu jijjiiramaa jira haalli amma itti jiru hundumtuu jijjiiramaa jira gaaf seeran deemtuuf gaaf seeran ala deemtu immoo garaagarummaa qaba seeran gaafa deemtu ati tooyannoo fakkeenyaaf nama ijoolleen tokko hin jiraa miti namni gaaf biyyaan baa kana deemu wantoonni inni beekuu qabu abbaan kee yookiin dallaalli sun ittiin gaafatamu eenyu reeffa keessa yoo rakkoo hin jiraa miti du'aa jira eenyu itti gaafatamuu qaba fakkeenyaaf yookiin obboleessa kee yookiin abbaa kee yookiin eessuma kee eenyu si soquu danda'a rakkoon tokko gaafa si qunname isin galee isin dallaalan godhatina dallaalli bakka siin bu'u dallaalli yeroo si oofa malee ati yoo waan tokko rakkoon tokko sirra ga'e yoo biyyaan baatitti kanas beenkee baatu ta'e kasi soqatu maatii keeti warri achillee maatii kee beeku yookiin abbaa kee yookiin obboleessa kee yookiin eessuma kee alaafinni jechuun akka ani beekutti achirratti maqaan abbaa keetii hanga maaliif walakkoofsa kee hundumtu alaafinnata san fudhatee gaafa rakkoon sirra ga'e abbaaf obboleessan kee dhanan garuu barbaachisu haa ta'u garuu akkasitti sinin jechuu barbaada namoonni tokko amma eenyu guuchisan dallaala guuchisan hin ta'u dallaalli haadha si oofa bor yookiin gara biraa lixuu danda'a otoo rakkoon tokko sirra ga'e yoo lakkoofsa abbaa keetii obboleessa keetii eessuma keetii hin jiraatin yookiin abbeeraa keetii haa ta'u hin jiraatin eenyu si soquu danda'a
eenyu reefa keessan soquu danda'a. Akkasitti waa hunda addaan baafadhaa hin deemnettanii biyyoota arabaa kana qofatti dhumoo odoon taane waa hunda addaan baafattanii deemudha. Isin galee inni itti aanu immoo gaafa deemtan akkaawuntii mataa keessanii ebalukiyyaan hin jiru. Akkaawuntii mataa keetiin baafatta mallaqa keessa irratti ergatta. Wacii warra keetii adda mallaqni ulkaattu adda. Kanan isin jechuu barbaada. Isin haamil keessu warroonni haaraa deemtanillee warri shafa jara bo'aa jirtan hin bo'ina homaa miti. Afaan beekteef beekuu baattullee warroonni duraan achi keessa jiranis as jiranis tokkuma maaliif afaan hin baratama waan ta'eef.